Dhimma yaadannoo guyyuu Qananii addunyaa irratti manni murtii maal jedhe? Du'a shamarree Qananii addunyaan wal qabatee kan shakkame weellisaan Andu'aalem Gosaa beellama manni murtii har'a qabatee bu'uura godhachuun ganamarraa mana murtiitti dhiyaateera. Dhimmicha ilaalaa kan jiru mana murtii federaalaa jalqabaa Ramaddii Araddaatti dhaddachi beellama yeroo tokkoffaas dhaddacha irra taa'een ajajawwan garaagaraa dabarseera. Manni murtichaa dhaddacha wiixata kaleessaa eebila 7/2025 taa'een yaada poolisiif abukaattoo shakkamaa erga dhaggeeffateen booda ajaja kennuuf irratti beellama qabatee ture. Haaluma kanaan manni murtichaa poolisiin guyyoota beellamaa darban keessatti jecha ragaalee fi namoota akkasumas ragaalee sanadaa walitti qabu hime. Kana malees dhimmichi yeroo qorannoo ga'aa kan barbaadudha kan jedhe manni murtichaa poolisiif bitootessa 29/2017 irraa eegalee kan lakkaa'amu guyyoota qorannoo dabalataa 10 kenneera. Haaluma kanaan beellamni ittaanuu akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebila 9/2017 akka ta'u ajaja dabarseera. Dhimma yaadannoo guyyuu miidhamtuu wal qabatee miidiyaaleen tokko yaadannoo guyyuu Qananii addunyaa wal qabatee waan dhaddacha kaleessaa irratti hin dubbatamne gabaasaniiru jechuun abukaattoon weellisaa Andu'aalem Gosaa mana murtiitti iyyataniiru. Abukaattoon shakkamaa odeeffannoon sobaa tamsa'ees abukaattoon shakkamaa yaadannoon guyyuu miidhamtuu harka koo jira jedhaniiru kan jedhu akka ta'e himaniiru. Miidiyaa Addis Istaandardii Afaan Oromoo maqaan dhahamuun komii isaanii kan dhiyeeffatan abukaattoon manni murtichaa akka akeekkachiisuuf tarkaanfii fudhatu gaafataniiru. Kana malees yaadannoon guyyuu miidhamtuu harka koo seenee hin beeku harka poolisii jira kan jedhan abukaattoon shakkamaa qabiyyee yaadannichaa maatii shakkamaarraa hubachuu himanii. Manni murtichaa gulaalchaa miidiyaa Addis Istaandardii dhadhachatti waamuun kan gaafate yommuu ta'u gulaalchaan miidiyichaa abukaattoo waliin erga haasaanii booda gabaasa hojjetamee ture sirreessuu dubbateera. Manni murtichaas yaada hojjetaa miidiyichaa erga dhaggeeffateen booda miidiyichi gabaasa isaa akka sirreessu jechuun ajaja dabarseera. Manni murtichaa dhaddacha kaleessa taa'een miidiyaaleen gabaasa sirrii fi madaalawaa ta'e qofa akka gabaasan akeekkachiisuun isaanii yaadatama. Shamarreen Qananii addunyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 1/2017 mana jireenya ishee gamoo 5ffaarraa kufuun lubbuun ishee akka darbe gabaafamuun isaanii yaadatama.